Fulbana Hudatakka Guyan Dilbata akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromo Voice Media. Cunfaalee gabaa saharraan isinitti himuun kan isin wajjin turu Anna Rastam Mahmad. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan galaana diimaa deebistee argachuun barbaachisaa ta'uu cimsanii ibsuudhaan moggatti egeree biyyaatiif barbaachisaa ta'uu dubbatanii marii karaa nagaan akka taasifamus dhaamanii jiru. Itoophiyaan erga Eertiraa bara 1993 walabummaa ishee argatte booda kallattiin galaana diimaa argachuu dhabde kunis dinagdee fi daldala isii irratti dhiibbaa uumee jiraachuus hime. Abiy qaama dhimmicha irratti karaa nagaa mari'achuuf fedhii qabu kamiyyuu mariif akka qophaa'u afeeruun Itoophiyaan yeroo hin murtoofneef hulaa galaanaa malee turuu akka hin dandeenye cimsanii dhaamanii jiru. Eertiraa waliin waldhabdeen uumamus Itoophiyaan humna galaanaa fi bu'uuraalee misooma isii deebistee ijaaruu eegaltee jirti. Itoophiyaaf galaanni diimaan daandii daldalaa addunyaaf murteessaadha. Tokkummaa lammiilee Itoophiyaatiin akkuma hidha haaromsa Itoophiyaa milkeessinitti karaa galaanaa biyya teenyaaf malus dhugoomsuuf yeroo kamuu caalaa murannoon keenya barbaachisaadha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johar. Jalqabamee xumuramuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee mariin paanaalii jiraattota aanaalee fi baadiyyaa bulchiinsa maraa hirmaachisee gaggeeffame. Sagantaa marii paanaalii kanarratti argamuun haasawaa kan taasise kantiibaan bulchiinsaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johar akkuma hidha haaromsa Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaanotaatiin milkeessinetti karaa galaana biyya teenyaaf malu dhugoomsuuf yeroo kamuu caalaa murannoon lammiilee biyyaa barbaachisaadha jahan. Sagantaa kanarratti hoogganaa roga siyaasaa fi itti aanaan paartii badhaadhinaa waajjiratamee Dirree Dhawaa obbo Shaakir Ahmed adeemsa hidha haaromsa Abbayyaa jalqabame xumuramuu isaarratti xiyyeeffatee ilaalchisee sanada marii dhiyeessuun hirmaattonni waltajjicha irratti mari'atanii jiran. Sagantaa marii paanaalee kanarratti kantiibaa bulchiinsaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johar, itti aanaa kantiibaa obbo Harbii Buhuu dabalatee afyaa'ii mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamtuu aadde Fatihaa Aadan, itti aantuu afyaa'ii mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamtuu aadde Kariimaa Ali, hooggantoota bulchiinsa olaanoo dabalatee gamtaa abbootii amantaa fi hawaasni bal'aanis argamanii jiran. Dhaabbanni miti mootummaa SOS kan daa'immanii fi dargaggoota irratti hojjetu barattoota maatii harka qalleeyyii 635 ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasise. Sagantaa deeggarsaa kanarratti argamuudhaan haasawaa baniinsaa kan taasisan hooggantuun biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa aadde Hukmiyyaa Muhammad akka jedhanitti dhaabbanni SOS yeroo dheeraaf akka bulchiinsaatti dhaabbata hawaasa keenya kallattii garaagaraatiin gargaaraa jiru jedhan. Kanaafis ammoo hooggantuun tun dhaabbata kana galateeffattee jirti. Bifuma wal fakkaatuun hojii gaggeessaan dhaabbata SOS obbo Muluuqan Asfaaw akka dubbatanitti dhaabbanni kun erga hundaa'ee waggaa 50 ol kan lakkoofsisee fi daa'imman maatii harka qalleeyyii fi warreen daandii irratti kufan akka of danda'aniif dhaabbata deeggaraa jirudha jedhan. Deeggarsi guyyaa kana taasifames baasii qarshii 505 olitti tilmaamamu ta'uu dubbatamee jira. Gara odeeffannoo ispoortiitti hoggaan isin dabarsu. Madaaliyaa warqii tokko malee Itoophiyaan maaraatoonii xumurte. Itoophiyaan madaaliyaa warqii tokko malee shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa Jaappaan magaalaa Tookiyotti gaggeeffamaa ture xumurte. Bara 1990 takka dorgommii achuma Jaappaan magaalaa Tookiyotti gaggeeffames Itoophiyaan warqii malee xumuruun isii ni yaadatama. Tapha gulaallii waancaa addunyaa Itoophiyaan gitasaa Keeniyaa waliin galchii takkaa fi takkaan walqixa xumure. Gareen biyyoolessa Itoophiyaa dubartoota waggaa 20 gadii guyyaa irraa istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti gitasaa Keeniyaa waliin walfalmii kan godhe hoggaa ta'u gareewwan lamaan kanneen galchii takkaa fi takkaan walqixa xumuran. Taphattuun Keeniyaa Elizabeth Medeva Lewanguun daqiiqaa takka irratti garee isiif galchii tokko yoo galchitu Immushaa Daani'eel daqiiqaa 68 irratti galchii tokko Itoophiyaadhaaf galchuun qixaan xumuran. Badhaasni Baalaandoor 69ffaan boru galgala tamsaasa kallattiin injifataa bara 2025 ni ifoomsa. Badhaasa kana Roonaaldinhoon badhaafamaaf akka kennu beekamee jira. Bara dorgommii 2024 fi 2025tti taphattoonni akka Osmaan Dembeellee, Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha, Mohamed Salah fi Kylian Mbappé faan ga'umsa dhuunfaan ajaa'ibaa agarsiisaa turan. Osmaan Dembeelleen bara dabree taphoota hundarratti galcheewwan 35 lakkoofsisee jira. Kilaba isaa PSG'f waancaa Champions League, liigii Faransii dabalatee waancaawwan biyya keessaa hunda milkeessuun waancaa kilaboota addunyaas xumuraaf dhaqqabsiisee ture. Dembeelleen Leo Mendy waliin turtii taasiseen PSG waliin bara gaarii dabarsine warreen kadhimamoo keessaa tokko ta'uun koo waan gaariidha, garuu waan ta'uu waliin ilaalla jechuun yaada isaa kenne.
Bara dabree ga'umsa dhuunfaa ajaa'ibaan waancaa La Liigaa fi Copa del Rey Barcelonaa waliin kan kaase Lamine Yamal tapha hunda irratti goolii 20 takka lakkoofsisuun bara gaarii dabarse. Taphataan reefuu umrii ganna 18 irratti argamu kan waancaa Champions League hanga walakkaa xumuraa qofatti imaluun isaaf waancaa liigii biyyoota Awurooppaa xumuraaf gahe biyya isaa Spain Portugaaliin mo'amuu isii qabxiiwwan isaa jalaa haquus akka malu tilmaamee jira. Lamine Yamal dhiyeenyatti yaada kenneen Baalandoor injifachuuf hin abjoonne waancawwan hedduu injifachuudhaaf mul'anni koo jedhee ture. Raafiniyaan bara kana waan Yamal milkeesse hunda milkeessuun taphoota 57 irratti goolii 34 fi kubbaawwan gooliif ta'an 22 mijeessuun bara ajaa'ibaa dabarse. Muhammad Salaan ammoo taphoota 52 irratti goolii 35 fi kubbaawwan gooliif tolan 23 mijeesse. Waancaa Premier League Englandii Liverpool waliinis kaasee ture. Kylian Mbappeen ammoo goolii 44 fi kubbaawwan gooliif ta'an 6 mijeessee kenne. Kilabni isaa Real Madrid garuu ga'umsa dadhabaan bara dorgommichaa xumure. Osoo La Liigaa fi Champions League harka Madrid ta'e taphataan hanga Kylian Mbappee goolii irratti hirmaate hin jiru waan ta'eef badhaasa kanaaf caalmaan tilmaamamaa argata ture. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya cuunfaawwan keenya kan guyyaa har'aa kan hanga ammaa hordofaa turtanii qophiiwwan keenya kan biroo itti fufuu turtii gaarii.